gannata nagalcha moo namatu gannata keessa na baasana dhaggeeffadhu. Amantii fi jechuun koo amma kennaa fi rabbiin na argaa. Amantaa fakkeenyaa fi faarfannaa Pirotestaantii jira, faarfannaa Islaamaa jira. Utuu ati amma faarfannaa Pirotestaantiitiin viidiyoo tokko hojjedhu jetteen hojjedhu maaliif amantaan godhaan eeyyama? An kan koositti meeqaala? Amantaan kamtuu akka inni walitti bu'aan deemne ija wal qixaatiin laallee dhaabsisuu qabna. Amantaa Islaamaa bakka bu'ee namni amantaa biraa arrabsu yoo jiraate Islaamummaa isaatu shakkiidha arrabsaa wanti jedhu hukumii qaba kamtuu. Dhageessanii kanaafuu ani isan gorsaa jira miilooniin maalan gorsi? Arraba inni nama arrabseef isatu gaafatama. Waan inni jedheef isa gaafatama. Birrii jalaa nyaatame isa gaafatama. Isatu gaafatata. Nan dibne amantaan Islaamaa jedhee waan dhugaa tokko viidiyoocha keessatti dubbateera. An fudheera. Waan asirratti sana fudheeras durumaayyuu nan beeka gatite Islaamni shari'aadhaan bulaa Quraanaa hadiisaan buleetti dhugaadha. Kana kun waan ragaa ba'amee jiru. Garuu amantaan kee si gaafachuu barbaade amantaan koo Pirotestaantii jedhe. Amantaan kee waan siin eeyyamne gochuun immoo hin eeyyamamaa siin jedhe. Kunoo waadiin hin danda'amu. Boolla tokko keessaa lamaan ba'u yoo bishaan ba'e bishaantu ba'a. Yoo dhiigni ba'e dhiigatu ba'a siin jedhe. Haa ta'u maal jetta? Dhaggeeffadhu sittiin hima obboleessa koo waan naan itti jiraachuudha. Eewutuu akka wangeelaatti jiraachaa jira. Namni tokko dogoggoraaf akka wangeelaatti jiraachaa hin jiru. Paasteriis haa ta'u hundi ammoo miti laanaa hubadha. Paasteroonni gaggaariin jiru. Amantoonni gaggaariinis jiru. Raajiin gaariinis jira. Apostiliis ta'u jijjira. Garuu irri caalan harki 98% soba biizinesiidhaa fi sittin hima jechuudha. Wangeelan barsiisu. Amma fakkeenyaaf dhaggeeffadhu qalbii isaa dogoggortee akka jedhama wal loltuun barbaadu. Dogoggora miti beeku isaanii. Wangeelaawwiin gaarii jira eeyyee jira. Paasteriin gaarii jira eeyyee jira. Amantoonni gaariin jiru eeyyee jiru. Hundumtu gaggaariin jira. Harki meeqa? Harki 2%. Irri caalu wangeela sirriitti beeku. Sirriitti beeku garuu itti jiraachaa hin jiran. Hin barsiisu garuu ofii isaaniitii ittiin jiraatan. Hin lallabu garuu ofii isaaniitii ittiin jiraatan. Qaaniima waldaa bichaa si kabaja malee cherchima keessatti achii gadi ba'eennaan si amachuu, si hinaafuu, si tuffachuu barumsa kootu caala. Anatu dandeettii qaba, anatu beekumsa qaba, anatu guddaan irri caalan kunooti. Yesuus Kiristoos gaafa biyya lafaarra barsiisaa ture iddoo gad deebi'aatti argamaa ture. Dhaggeeffadhu hima. Iddoo tuffatamaatti argamee barsiisaa ture. Gurguddootaaf hin dhufne, abbootii qabeenyaaf hin dhufne, warra hayyootaaf hin dhufne, eenyuudhaaf dhufe? Dhukkubsattootaaf yookaan hiyyeessotaaf dhufe. Garuu irri caalaan isaanii miliyoonii koo nama ta'a. Naman ta'u kan jedhe jiran paasterii ta'e. Miliyoon kanaan booda naman ta'u. Maal jettanii gorsitu kan jedheefaa jiran. Garuu paasteriidha maqaadhaaf. Birrii meeqa kan dhaggeeffadhu. Birrii namaa kan nyaate meeqa jira? Raajota meeqa jira? Kan nuti birrii walitti buufnee meeqatu jira? Nyaatanii jechuudha maqaa waldaatiin. Hunda miti. Hundaan jechaa hin jiran. Hubannaaf ogummaa godhadhu siin jedhee si barsiisa. Ofii isaatii garuu ittiin jiraatu. Qaama saafaa kan agarsiisu meeqa jira miti? Nan barsiisa jedhe. Amma kaleessa qoy. Nama gammachiisuu miti kanatti waamee dhaggeeffadhu. Nama gammachiisuu miti dhaggeeffadhu yookiin mokkata amantaa keessa dhaggeeffadhu. Na dhaga'iga. Maal oliin jennee jirra dhiibatti? Laa maal oliin jennee? Amantaa akka inni wal kabajee deemu qooda qabaan nasiin jedhe malee geesse amma fakkeenyaaf amantaa Pirotestaantii qabteessee manatti baladhu kanatti miliyoon kanatti mana bal'aa qabda. Eegaa amantaa biraatiif eegaa amantaa Pirotestaantii mana koo teessee bakki keessatti barbaadu. Mana bal'aa. Akkuma Islaamummaa utuu Islaamummaa irraa dubbatte si buusu amantaa Pirotestaantii irraa yeroo dubbattu si buusaa jechuudha. Amma gorsa kun fudhatamu hin fudhattu. Gorsa keenya fudhadhaati garuu waa tokko dhuma irratti wanti hin jechuu barbaadu. Amma si godhama amantoonni akkana warra amantaa akkanaa jettee dubbatan ta'u. Not fair. Irra darbeera. Akka gootanii akka walii galaatti wanti. Warra jala deemtaa mootiin si godha. Warra jala deemtanii afitatu maal haa ta'u manaa hin jettanu ilaamee jala keenya. Namni giddii amansiifamu hin jiru. Namni giddiin pheenxee ta'u hin jiru. Namni giddiin islaama ta'u hin jiru. Fedhii isaatii
Ana akka islaamaatti yoon sabbake akka islaamaatti yoon dhugaa dubbadhe yoon lallabadhe obboleessoo ibiddarraa of hambisuuf filannoon kee islaamummaa ta'u islaama ta'e eenyu buna lallaba kan islaama tokko dirqama gooti garuu arrabsee amantaa biraa tuttuqee hin fudhu an kana amantaa biraa dhaqee arrabsee tuttuqee isa jedhu hin fudhu an mubaarik amantaan ko anaaf akkana ana biratti si biratti akka biraa ta'uu danda'a amma yoo mucaan kun ka'ee amantaa Pirotestaantii arrabsee ammas to'annoo seeraa jala dhaqee oole maal gootuufi garaa sin hin nyaatu yoo gorsin yoo anaan amma amaanaan jedhee lana inni eenyu miliyoon waliin taanee amantaa walirraa eegna garaa sin hin nyaatu machaachaa godhattu gidduutti kaleessa islaamaaf itti gaafatamummaa fudhate hadha immoo Pirotestaantiidhaaf itti gaafatamummaa akka ammaa saarutti itti gaafatamummaa fudhachuuf deemaara sini galee warra amantaa kiristaanaa yookiin peente calluma jedhanii ilaalu sitti fakkaata kuwaasii godhachuun immoo hin ta'u yoo namni keessaa nutti dubbataa jiraattan hin salphattu dhugaatiin itti hima hin salphattu dhiisaa keessaa ba'a akkuma kaleessa yeroo amantaa keenya tokko wayyoo jennee iyyinee maaliif mucaan kun dhaqee amantaa keenya tokko jenna sanatti har'a immoo akka nama tokkootti mucaan kunis nama jedheetanii dhiisi hin fixatu hin ficeessu rabbis hin ficeesini haa ficaa jiretti miliyoon dhaggeeffadhu warri amma harkasii dhugutu kun dhaggeeffadhu jabaadhu siin jedhu inni gadi ba'ee naasa'u isatti haasoftee jennaan itti tolaa jiru kana anas siin jedhee fudhu gorsa godha gaa'inuma deebitan atte ammas hin deebita mubaarak naa himtee turte ta'ee viidiyoo galataanaa hojjette dalagai inni amma ajala deemee fixadhu dhugaa keeti goota keenya siin jedhu wallaahii bor gaafa waa sirra ga'e boolla buufne kaasiin jechuufi bannaati siya tokko daa kenniiti irraan bu'a siya tokko amantaa biraa keeknaan simbuusa maaliin nama waan ta'e jetti eenyuun hin qeequu dhaggeeffatu muubee amantaa namaa walii wajjin haasofne irra naafati ilaa dhaggeeffatu sittin hima musliimas nan kabaja kiristaanas nan kabaja nan jaalladhasi wangeelas nan jaalladha quraanas nan jaalladha jibba eenyuun hin qabu ortodoksii illee nan jaalladha nama waanta taaneef garuu ani waanta itti amanu nan qaba haa ta'uyyuu malee amma obboleessa koo wanta biraa keessa hin galu poolitikaa biraa keessas hin galu warri jechuudha amantii musliimaa kan taatan hundi keessan na gargaara bakka waan tokko illee hin qaban ila waa tokko ani hin qabu laa kun maqaa kootiin kanaan dura birriin funaanameera beekamuu diina irratti qabatanii na gargaara warri musliimota na gargaara na gargaara waa tokko laa hin qabu laa waa ilaa dhugaan siniin jechaa ani egaa waamicha dhaammate ishi wayittasii maafaan jedhe beekadu waamicha si waammate nabichi siisilaa kun amma obbolummaa waan kan nama ta'eef hojii gaarii hojjedhee sin gammachiisee utuu hin ta'in waan nama ta'eef hojii maleen ta'aa jira hojiin qabu eeggan hojii dhiisee waggaa tokko fixaan jira waa tokko hin qabu mana keessa waa tokko hin qabu ilaa kunoo taa'umsi kiyyallee kunoo ilaalaa taa'umsa caccabeelaa kunoo taa'umsa kanarran taa'alaa kunoo laal argita miti mube mubaarik rabbiin sodaadhuuti na gargaarsis ilaal kunoo na guddisi akkamas dhaggeeffadhu miliyoon dhaggeeffadhu waa tokko sitti dhaggeeffadhu gargaarsa immoo dhaggeeffadhu laa dhimma gargaarsaa irratti waa tokko sitti akka nama tokkotti yoo rakkatte ilmi namaa rakkate miliyoon ofirraas yookiin immoo rakkate akka nama godhe jedhamurra ilmi namaa gargaaramee wayyaa'uu dhaamsa kooti garuu musliimoonni na gargaaraa isii jettu ilmi namaa namoonni na gargaaraa yoo jetten wayyuu akka namoomaatti haa gargaaramu. Namoonni jechuudha garaa laaftan namoonni na jaallattan hojiin kiyya sin gammachiisuu dhaggeeffadhu laa kunoo. Akkas jedhu. Ilaalilaa kunoo ilaali. Kanarra utuu hin taa'uudha kan caccabila dhaggeeffadhu gatiin qabdu. Dhaggeeffadhu ittiin hima jechuudha. Muudii irratti qabatame muudii sitti hin fakkaatin. Muudichaa waati manatti baladhu achi taasisa hin jedhee. Ishee bakka amma jechuudha. Gatii namni biraa muudii sitti qabateefi. La muubee dhaggeeffatta miti kunoo na gargaara bakka hiyyummaa kana keessa na baasa hojii tokko akka qabadhee taa'u hojii tokko akka uummadhu na taasisa. Annimma kanaan boodanii. Mee waamicha dhaggeeffadhu miyuutii qabadhu waamichaati akka islaamaatti gooteefi
Ustaz Ahmad injiru waan ta'eef hiriyaa koo taanus Ustaz Muhammad illee hiriyoota kooti hangafan ta'a fi lamman jalaatiif usuma dhuguma. Garuu muula amma amantaarraa amma jalaan beekatti deebi akka amantaatiin bakka nu eeyyamu yoo jarri nu eeyyamanii gargaarsi akka islaamaatti jedhani akka islaamaatti jedhee akkati waamicha waammattetti nan laala kami. Ustaz Ahmad Ustaz Muhammad dubbadhaami. Dhageessanitti waamicha. Eeboo muubee sirraa buufadeen dhiifama Ahmed Faa dhiifama naa godhaan of galchaa. Sikee dishan duwwaa dubbadhee bu'a. Baay'ee. Naayyamte? Baay'ee. Galatoon ulfaadhu muubee anillee sinirraa bu'a. Obboleessi keenya gaammilee waa baay'ee kaase gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gad deebisaa ture jedhe sirriidhuma jedhe warra rakkattotan gargaaraa ture warra dhiphatan gargaaraa ture warra dhukkubsatan fayyisaa ture sirrii jedhe. Muubee yeroo obboleessi keenya miliyoonii bira dhaabbanna jennee haasa'aa turre waa tokko viidiyoo tokko jedheen ture yaadattee yaada. Hor biliyoonii amantisaa godhittis deebi'uu danda'a jedhee dubbadheera. Yaada namoonni tokko beektu jedhee yaada viidiyoo kana kan dhageessanii. Hor miliyoon amantisaa islaamummaatti illee deebi'uu danda'a. Namummaadhumaaf isa gargaarraa oromummaadhaaf jedheen dubbadhe. Deebii jireenya isaa kan isaatti illee deebi'uu danda'a miliyoon jedhee dubbadhe. Waan ta'in jedhe immoo persentii 90 mul'ataa jira jechuudha. Namoonni tokko viidiyoo miliyoon gadhiisu argaa jirtu waan godhu hundaa fi itti gaafatamummaa isa fudhata jedhee nama naan akka qotti dubbadheen ture yeroo sana jechuudha. So an dubbachuun kun fayyadeera amantoota fayyadeera jedhee yaada. Tokko isa kana lammaffaa nuyyuu baay'ee gadi deebisne muubee fakkeenyaaf miliyoon jireenya akkamii jiraachaa ture kaleessa. Jireenyi jiraataa ture sana keessatti gadi buune jireenya sana hin jiraatin jennee akka inni buddeen nyaatu isa goone jechuudha. Beektu baay'een keessa seenaa miliyoon galeessa keessa ture. So gabaabumatti nama guddaa jira. Miliyoon yootii no araba fayyadamni. Araba sitti baaduu si godhera dhiifama qoy. Namootaaf kabaja qabaadhu namoota lammuu mana kana. Kana keessa namoota biroo godhanii tokko gaafa lammata mana kanatti deebiin jira. No. Miliyoon tasgabbaa'e muubee koo nama mana baladhuu waajiraan gastii hostii wal dargadhuu amma gaachuu deebisii kenneen dandeenta. nama udaan nyaatu buddeen nyaachifne takka Waji. ande Waji ana sidi. Waji ana. Yarra sajla gadi debi. Bersama kita lagi. Baik. Bersama Jubadash. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama amantaati namni kuni namni amma boye kuni barsiisaa amantaa erga ta'e seeraa fi naamusaan kabajaan nama kabajaa haasa'uudhaa qaba. Okay? Barsiisaa amantaa ta'e haasaa duriyyeen mandara keessaa machooftuun mana farshoo fi araqeetti naasofne dhufee nama 800 ol irratti haasa'uudhaan qabu. Okay? So haasee nuti naamusaan haasaa yoo ta'e kabajaan haasaa yoo ta'e haasa'u. Yoo kabajaa hin haasa'u ta'e immoo bakkeetti baastanii onnoo gochuu dandeessu. Normaalii namni amma miliyoon dirribaatiin nyaata nutu akkati nyaattu si godhe jechaa jiru kun ofii isaatii biyya Awurooppaa jiraata. Biyya Awurooppaa jiraatee miskiina waan qabne irraa maallaqa guuree nama hannaan jiraachaa jiru namni kun. Har'a garuu qoma isaa dhiibee gaafa miliyooniin nutu nyaata akka nyaattu si godhe jechaa jiru kun miskiina qaamni isaa irruu ta'e irraa tiiktaakii birrii muraasaan bitee maallaqa irraa bisan hundayyuu aman kaffalleefidha. Garee wangeelaa jedhee kan baatee deemu kun guutummaan guututti maallaqa miskiinaatiin kan banameedha baay'isawee. So namni kun mooraalii kamiin miliyoon dirribaa arrabsuu danda'a? Mooraalii kamiin nama kamuu arrabsuu danda'a? Kanaafuu miliyoonitti dubbachuun dura nutti haasa'uudhaan duratti maallaqa miskiinaa maallaqa nama dhukkubsataa sanaa hunda haa galchu. Ergasii boodamoonni wajjin haasa'u kanuman jedhaanii dhiifama. Waan inni jedhe irratti waan nuun jettuu qabdu dhiifama wajjin. Ani waan biraaf miti kan hin seene. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu. Wassalaam warahmatullahi wabarakatuh. Ani waanuma xiqqoo tokkodha.
waa'ee gargaarsaa waa'ee maalii caalaa boleessa keenya wanni eenyuun kun maqaan isaa miliyoonii anaaf gaafa islaama arrabsu sirrii miti gaafa kiristaana arrabsu sirrii miti nama arrabsu eenyuun hin deeggaroon eenyuun iyyuu jechuudha amantaan kamiyyuu arrabsamuu hin qabu amantaan kamiyyuu kabajamuu qaba arrabsi jedhanii namoonni arrabsiisanii fi muslima ta'anii namoonni arrabsi jedhanii arrabsiisan ana biratti fudhatamuu hin qabu kiristaana ta'anii dhaqiiti amantaa kan arrabsii yoo jedhan ana biratti fudhatamuu hin qabu abbaa fedhe haa ta'u amantaan kamiyyuu kabajamuu qaba kun seera islaamummaan heeraa fi seera isaatiin nu seeredha waan ta'eef jechuudha tokko kana inni kan biraan miliyoon siifidha dhaamsa kan hin dhaamu gadi ba'ee dhakaa baadhu nama kadhatiin asirra teesse na gargaaraan jedhi dhakaa baadhu kan sira hojjetadhu jiraadhu gargaarsi nama waa tokko waan sii godhu hin qabu waa takka waan sii jijjiiru hin qabu namni sii godhee deebe itti si arrabsa fakkeenyaaf nam kuno fakkeenyuma gaarii fakkeenyuma tokko sii kaasa ati kaleessa namaa maaloo nyaattudha fuunee nama si goone fuunee akkas si goone si jedha boorimmoo waan biraa kana caalu jedhee si arrabsa boor obboleessoo mana godhatta haadha manaa godhatta jireenyi kee kun hin jijjiiramu ati boor abbaa qabeenyaa elen maaksifaa caaluu dandeessa sigale zeeroo marraa ka'ee namni zeeroo miti negatiiv irraa ka'e zeeroon illee lakkoomsa gatii qabudha negatiivni garuu gatii hin qabu daka sanaa ka'ee namni boor bakka guddaa ga'uu danda'a sigale ilmoon kee boor waa'ee kee wanta hin taane akka hin nageenyeef waan namaan eege humna qabdaa dhagaa falatte yoo namni si gargaaruu barbaade paappilikiin ituu hin taane gargaarsa paapplikii bu'aasaa agarteetan maadha faayidaansa mubaarakiin maal jedhanii sarrabsu fakkeenyaaf gargaarsa miliyoona meeqa si gargaarree jedhu miliyoona meeqa sana keessa baay'ate waan miliyoona tokkooti galee dhukkubsattu amma ituunni kee misteekii tokko dalageeti nuti akkasii godhee nuti dhukkuba maaliirraa si fayyisee ati kadhattuu miti ati akkas miti anamma ituu du'uun namaa eeyyamama ta'eeti fuuldura namaa dhaabbachuurra of ajjeesuu filadha hin danda'amu malee fuuldura namaa dhaabbadhee namaa waa kadhachuurra jechuudha. Kanaafuu namoonni sammuu kee tokko sitti xiqqeessu waan ta'eef akka namummaatti sitti mani kana akka namummaatti tokko akka islaamaatti nuti nama kanan gargaara gaafa jettan dhaqiitii warri kaleessaa sababaanni dhaqee amantaa sanatti dabalameef gargaarsa godhan sun kaleessa godhanii arrabsiisanii nuunis amantaan keenya akka inni nama arrabsuu fi nuti gargaarsa gargaarraa jechuu fakkaata waan ta'eef gargaarsi miliyoon musliimoota ni ilaallatu maqaa muslimaatiin namni gargaartu yoo jiraatte galata dhabi akka namummaatti akka dhuunfaa qottu miliyoon fudhachuu baatte siif gargaarsi hin barbaachisu dhaqii dhagaa cabsi kan sira hojjedhu jiraadhu fuuldura namaan dhaabbatini rakkataa dhadhabaa meeqati jira namoota akka obboleessi keenya Ahmad barsiisaa Ahmad kaase sana dhaqaati namicha nama qaama hin qabne naafa hin qabne sana tiiktookii isaarraa fuudhee akkas godhe jedhamu sana nama sana faa gargaara rakkoo hin qabu akka islaamaatti gargaartanii akka maalitti gargaartanii kunoo namoonni gargaarsa haqa godhatan namoota akkasiidha ati immoo mubaarak ajandaan gootu waan akkasiitu waan akkasii ajandaan ta'u ta'ee baay'ee bareedaadha maasalaam salaamu alaikum وعليكم السلام تكون فارت أستاذ أجندة قد شوف أسون تاني مجاتو أمانتان إسلاما رتي أكسيدا أمانتان إسلاما أكسيدا نان لغادا أكلمة تقوتي مو نغوسي يونا مباليسي نغوسي مالي فكان في كسنا غافة إدار رابو يمو جانكون في كنوتي أستيلا يوم باليسي أكا أمانتان إسلاما تيوسي تباليسي أنو كان بودين باليسو أكا أبوليساتي نغوسي أوان أنت كم بيكون عندي ستوف نتكلم ربي قدت جنان الشيء أما تامر بعد كبارو أكو ما ورا كان يوجين جلاد داروت سيوجين جلاد دا قالوا أما تاتكو إنك يكين إن الرفسين ديبته ميتي أما تاكي ناميتي أما تاكي تون الرفسين كنا بودي سلوا مجدي